dhugaadha jiruudha jedhuun wal qabatee gaafatamte deebisaa loojikiin haala gaariin deebistee jirti. Garuu akkanatti fakkaatutti wanti wayii kan ati irraanfattu waan jiru se'a. Wayita Yesuus ankaraadha dhugaadha jiruudha jedhu sanitti nuti ilmaan namaa tan aqlii guutuu qabnu hundi keenyayyuu dubbii isaa kan haalum inni jedhe kanaan hubanna. Dubbiin isaatis ankaraadha dhugaadha jiruudha jechuudha. Erga inni yeroo isaatitti nabiyyiidha jennee fudhan isa dura immoo nabiyyoonni akka Daawit, Salamoonii fi kanneen biroos hedduun isaanii dabranii turan. Erga Yesuus illee akkuma namoota kanaa ergamaadhaa jenne akka yeroo saniitti isaan hundi isaaniitu karaa dhugaa fi jiruu yoo ta'an hanganan beekutti kitaaba qulqulluu keessatti yerum takkallee Daawud ta'e Suleymaan yookaan ammoo namni biraa ankaraadha dhugaadha jiruudha yoo jedhu hin argine. Namoonni kunniin yeroo sanitti karaa dhugaa fi jiruu yoo ta'an maaliif qajeelum akkas jedhanii dubbatu dhaban? You see, there are so many ways of saying the same thing. Laal dubbii takka karaa hedduudhaan akkaataa itti dubbataniitu jira. Waanuma tokko osoo jechuu wal fakkaatutti hin fayyadamne karaa hedduun dubbachuu dandeessa. Fakkeenyaaf waa'ee dhimma fayyuu yookiin salvation irratti dubbaddeetiin jira. Wayitaanan waa'ee yeroo Muusaan lubbuun jiruu dubbaddu yeroo Muusaa sanitti Muusaan karaa gara Rabbii ittiin dhaqani jeetiin dubbadde. Yoo akkasii miti jette naaf himuu dandeessa. Yeroo Ibraahim sanittis Ibraahim karaa gara Rabbii ittiin dhaqani. Ummata isaatiin yoo gara Rabbii dhaquu barbaaddan akkanaaf akkana dalagaa yoo waan akkana daleedan Rabbiin isin jaalata dilii isin hojjettanis isiniif dhiisa jee barsiisaa ture. Haasawuma kana karaa biraatiin hogguu ibsitu waan inni godhu na laalaa akkaataan ani itti salaatu laalaa jetta. Kun akkaataa waan takka karaa barbaaddeen itti ibsitu. Waan inni hojjedhu laalaa waan inni raawwadhu dalagaa jecha haala garagaraatiin ummata ifii barsiisan. Ummanni Muusaadha akkaataa Muusaan itti salaatutti salaatu qaban, akkaataa inni soomanutti soomanuu qaban, akkaataa inni dilii hundarraa fagaatetti fagaachuu qaban, yoo inni re'ee qalees isaanillee qaluu qaban. Walumaa galatti akkaataa inni Rabbii isaatti gabbaru laalanii waan inni dalagu dalagan. Waan nabiyyi yeroo sanii hojjete hundaa'u ummanni yeroo san jiru hojjechuu qaba jechuudha. Ati amma laal ani karaadha dhugaadha jee jette. Yesus dubbii tana haala kanaan dubbatee jiraachuu isaatiifuu ragaa dhiyeessuu qabde. Akkasuma hojiinuu garuu nuti Yesus dubbii tana dubbatee jira jennee fudhannee jirra hayyee. Garuu dhugumaan Yesus akka amma macaafa qulqulluu irratti barreeffame kanatti dubbatee jira. Afaan kam dubbate? Kitaabni keessan afaan Giriikiinis barreeffamee jira. Wanti keessan hundinuu afaan Giriikiin barreeffamee jira. Duuba Yesus afaan Giriik dubbatee jira. Garuu tuwwaan murteessanii ni miti. Namni Yihudaa tokko hogguu warra Yihudaatti dhufu afaanuma Yihudaatiin itti dubbata malee afaan Giriikiin isaanitti dubbata jechuu waan hin fakkaanne. Wayita jecha Ellaa lamaa sabaqtanii ijoo barreessitan san inni afaan dhaloota isaa akka dubbachuu jiru mul'isaa jirtan. Garuu wangeelonni isaatii fi wanti inni barsiise hundinuu afaan isaatiin barreeffameen kaa'amne. Gartee ammoo waa'ee kanarratti keessa gabbuunee ilaaluu hin dhaqqabnu. Garuu haasoo inni haasoo san hogguu laallu na hordofaa jechuu isaatirraa hubanna. Yesus wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti namni masqala isaa fudhatee na hordofin narraa himiti jee dubbate. Masqala keessan fudhadhaatii na hordofaa jechuu jira. Bakka tanatti akka ati fannifamtu sirraa barbaade? No, lakkii. Akkuma ani dirqama kiyya baadhadhe kanatti isinis dirqama keessan baadhadhaa jechuu isaati. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti Yesus akkana jee ani isinitti hima. Hanga toltuun teessan toltuu warra seera barsiisuutii fi warra Faarisootaa caaltutti haaluma kamiinuu gara mootummaa Waaqaa seenuu hin dandeessan jee dubbate. Bakka tanattis jannanni isiniif hin jiru yoo warra Yihudaarra wayyaa taatan malee jechuu isaati. Bakka tanatti waan inni isin gaafadhu akkamitti osoo seerotaa fi ajajoota jiran dalagaarra oolchin warra Yihudaarra wayyaa ta'uu dandeessan. Naaf himi. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 19 irratti Yesus akkana jee seera nabiyyootatii fi waan isaan barsiisan balleessuudhaaf dhufe jettanii akka hin yaadne ani balleessuudhaaf osoo hin ta'in dalagaarra oolchuuf hin dhufe hanga samii fi dachiin dhabamanitti seerri san guutumatti raawwatamu malee seericha keessaa qubeen takkallee yookiin qabxiin takkalleen osoo dalagaarra ooliin hin baddu. Kanaafuu namni seera kana keessa ajaja xiqqaa tokkollee diigee namootaas barsiise mootummaa Waaqaa biratti xiqqaataa namaa jaamee yaamama. Namni seera kana dalagaarra oolchee namootaas barsiise mootummaa Waaqaa biratti guddaa jaamee yaamama. Isin waan seera Muuseetii fi barsiisa nabiyyootaa cabsuu dhufe hin seenaa. Ani isaan raawwachuuf malee cabsuuf hin dhufne. Ani dhugumaan isinitti hima hanga samii fi lafti dabranitti seerri sun guutumatti raawwatama malee seericha keessaa qubeen tokkollee yookaan tuqaan xiqqoon isiilleen matumaa hin baddu. Kanaaf namni ajajoowwan kanneen keessaa xiqqaa isaallee cabsu kan akka warri kaanis cabsaniif barsiisu kamiyyuu mootummaa Waaqaa keessatti xiqqaa jaama. Namni ajajoowwan kanneen eeguu fi kan warra kaanis barsiisu kamiyyuu garuu mootummaa Waaqaa keessatti guddaa jaama jee gaafii takkaan obboleeyyan kiristaanaa gaafadhe. Seerotaa fi ajajoota kitaaba keessa jiran dalagaarra ni oolchitanii jeetiin gaafadhe. Isaanis lakkii jaanii naaf deebisan. Anis maaliif ittiin daleene jeetiin gaafadhe.
Jarrinis sababni isaa nuti amma rahmata waaqaa jala jiraachaa jirra. Seeronni masqala gubbatti fannifamanii jiran naan ja'an. Anis dubbii tana hoo isaaf iddan jeetiin gaafadhe. Isaanis Filiphos, Galaatiyaa, Qorontos, Tasalonqee jechaa naaf deebisan. Duba kun maal inni jeetiin gaafadhe. Maali kun eenyu isaan? Jarrinis Phaawulos naan ja'an. Anis itti deebi'eetumaan gooftaa fi barsiisaan keessanoo eenyu jee gaafadhe. Isaanis Iyyesuus ijaanii naaf deebisan. Anis Iyyesuus maal jee isin barsiise jee ogguun isaan gaafadhu. Deebisaa tanaa garuu namni beeku tokkolleen hin jiru. Namni waan Iyyesuus dubbate nutti himu tokkolleen hin jiru. Hubadhaa Iyyesuus namni masqala isaa fudhatee nan hordofin narraa himitii jee dubbate. Haalumaan an dirqama kiyya baadhadha kanatti isinilleen dirqama keessan baadhadhaa jechuudha. Iyyesuus amantii dhiiraaf barsiisu jira malee amantii laaftuu fi sodaattuu tabadii ati daleeteef namni biraa itti adabamu barsiisutti hin jiru. Iyyesuus amantii qalbiin ilma namaa fudhattu barsiisu jira malee amantii akkanumatti namni tokko lafaa ka'ee badii ati daleeteef namni biraa itti adabamuu miti. Ati yoo ersiin qabamte Iyyesuus ilmee sii dirama. Xiinxalaa mee dubbii tana mee xiinxalaa ati dhukkuba viidii fi gonooriyaadhaan dhibamteeti Iyyesuus ilmee siif waraanama. Tun namaaf liqimfamtii mee qalbuma tamtu waan akkanaa fudhata. Yeroo ati mataan si dhukkubu Iyyesuus ammoo kiniina siif liqimsa. Ni fudhatamtii dubbiin tun wanti kun isiniif galaa. Hubadhaa laal waaniin ani isiniin joo amantiin Iyyesuus barsiisaa ture amantuma ilma namaati. Garuu isin waan jiru cufaa akka malatti hubattan yookiin akka ta'uu hin qabnetti hubattan. Isin Iyyesuus hordofaan jirtan waan Iyyesuus isiniin jees dhagayaan jirtan. Osoo waan Iyyesuus isiniin joo dhaggeeffattanii muslima taatan ture. Namni isin hordofaa jirtan Phaawulos. Inni waan Iyyesuus barsiise cufaa karaarraa dabsee jira. Waanuma hunda jallise. Phaawulos arra diliirraa nagee ba'uuf jecha waan gaarii takkallee hojjechuun isinirraa hin eeggamu. Wanti isinirraa eeggamu dhiiga sanitti amanuu qofa jee dubbate. Iyyesuus ammoo isin yoo warra Yahudaarra wayyaa taatan malee jannata seenuu hin dandeessan jee. Asirratti ankaniin isin gaafachuu barbaadu isin jara lamaan kana keessaa isa kamirraa dubbii fudhattan. Iyyesuus wangeela Maatiyos boqonnaa 10:24 irratti barataan barsiisaa isaa hin caalu jee. Barsiisaan ammoo Iyyesuus. Tanaaf dubbii Iyyesuusiin ala jirtu takkallee caalchistanii fudhachuun qabdan. Barattoonni Iyyesuus miliyoonaan lakkaa'aman foon booyyee akka nyaatan isin barsiisan. Waan Phexros manaamatti harkeef jecha yeroo ammaa hundi keessanuu booyyee nyaachaa jirtan. Abjuusaa fudhattanii foon kana nyaachuu eegaltan. Iyyesuus garuu waan kitaaba Muusaa keessatti barreeffamerraa ka'ee foon booyyee akka nyaachuu hin qabne dubbate. Barsiisaan keessan kitaabarraa qubee takkallee qabxii takkallee seera gooftaarraa hir'isuu hin qabdan jee dubbate. Waan joot or waan titil jechuun qubee irra xiqqoo qubee afaan Ibruuti. Isin garuu kitaaba guutuu jijjiirtan. Inumaa hangas qofa jee hin callisne. Akka inni isiniin jeetti namni seericharraa qubee takka hir'ise mootummaa waaqaa biratti xiqqaataa namaa jaamee yaamama. Xuraawaa waan faayidaa hin qabne isiniin jee garuu isin isa hordofaan jirtan. Namni Michael H. Hart jedhamu kan lammiin Ameerikaa tokko asuma biyya Ameerikaa magaalaa New York Hart Publication Company keessatti kitaaba barreesse. Namichi kun namoota seenaa keessatti qalbii ilma namaa to'achuu danda'an jajjaboo 100 tarreesse. Nabi Adam alayhi salaam irraa kaasee hanga namoota haga ammaan tanaa jiranitti namoota ciccimaa ilma namaa irratti dhiibbaa jajjabduu uumuu danda'an yookiin namoota jijjiirama ilma namaatiif fidan 100 tarreessee kaa'e. Namichi kun ulaagaa garagaraatti fayyadamee namoota jajjaboo 100 kanneen sadarkaadhaan gad tarreesse. Tokkoffaan eenyu ta'uu qaba, 10ffaan eenyu ta'uu qaba, 99ffaan eenyu ta'uu qaba jee tartiibaan kaa'e. Ulaagaa jirutti fayyadamee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakkoofsa tokkoffaarra kaa'e. Namoota 100 tarreeffaman san keessaa namni jalqabarra kaayame Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Gooftaa fi fayyisaan isaa Iyyesuus Kiristoos sadaffaarra jira. Waan kana maaliif akkanatti akka tarreesse dirqama deebii kennu qaba. Tarii maaltu beeka? Namni Arabaa tokko maallaqa gubbootti kennee Muhammad tokkoffaarra kaayi gooftaa kee Iyyesuus ammoo sadaffaarra kaayi jechuun inni mala. Akkas ta'uu danda'a garuu akkasii miti. Waan kana Araboonni godhuu ni malan jettanii shakkuu dandeessan. Garuu isaan akkas hin goone. Maallaqa isaanii karaa akkanaatti fayyadamuun beekan. Karaa biraatitti baasuu takka gayan. Karaa kanaan hin fayyadaman isaan. Duuba maaliif Iyyesuus sadaffaarra kaayere? Sababni isaa abbaan kiristaanummaa qabu namoota lama. Phaawulosii fi Iyyesuus isaan lameen jidduutti qoodamee jiraa jee. Akka Michael H. Hart jedhutti Phaawulosii fi Iyyesuus waa'ee kiristaanummaa irraa walqixa qooddatan. Akka dhugaatitti namni kiristaanummaa tana uume Phaawulosi malee Iyyesuusii miti. Kitaabota yookiin barsiisota amantii kiristaanaa cufa yoo ilaaltan maal barsiisu jiran? Phaawulos waanuma jiru garta. Namnummaa waan Iyyesuus jee sitti himu tokkolleen hin jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:28 irratti Iyyesuus haaluma kamiinuu dubartoota fedhinnaaf ijaan hin laalinaa. Namni fedhinnaaf dubartii ijaan laalee qalbii keessatti kajeele akka nama zinaa hojjeteeti jee. Garuu isaan waan Iyyesuus jee bira dabranii dubartootaa fi shamarran wajjin guyyaa alhadaa bataskaana keessatti shubbisan. Yaa ummata Iyyesuus maal jee? Garuu isaan sanitti dhiisanii beera namaatii fi shamarran wajjin shubbisan. Gariin rifeensa banaa,
gariin taarmisi uffata keessaan gabbuu jiru fa'a dhugaatiin nama macheessu ka dhugamuus achuma jira. Kunis akka namoonni waan itti aanu isaan hin dinne isaan godha. Wanti hafte takka illee hin jirtu. Kana hundaa'u laaffisanii ilaalan maaliif? Sababni isaa Iyyasuus Kiristoos waan kana isinitti himuudhaaf yeroon arkanne. Kanaaf namni wayii khabiraa na boodaan ni dhufa inninis gara dhugaan jirtu cufatti isin qaceelcha jee. Hafuurri dhugaa san Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dubbataan jaame sunis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah fuuldura yeroo biraa guunas dhufu qabxii tanarraa yookiin mata duree kanarraa irraa hin haasawa. I look forward next time when I come here, inshallah, like to deliver a lecture on that subject.